Akkam jirtu daawwattoota Oromummaatiif oduu sa'aatii kana isinii qabadhee dhufeen jira. Oduu sa'aatii kana kan isiniif dhiyeessu Anaanaa fi Firuutii kallattiin gara oduu joottan darba. Addi Bilisummaa Oromoo ibsa baaseen haalli nageenya biyyattii daran addeessaa ta'uu ibse. Akka ibsichatti Oromiyaan waggoota dheeraaf dirree lolaa fi walitti bu'iinsa siyaasaa taatee jirti. Nageenyi fi misoomni waaraanis hanqatee jira. ABO'n mootummaa ce'umsaa bara 1991 irraa eegalee Oromiyaan miidhaa siyaasaa fi waraanaa keessa turte jechuun kaasee bara darban 8 keessatti lolli fi sochiin hidhattoota daangaa Oromiyaa sarbuun nageenya lammiilee caalaatti boreessuu ibseera. Miidhaan kun buqqa'insa uummataa, saamicha qabeenyaa, sodaa hawaasaa fi kufaatii dinagdee fideera jedha. Kanaaf furmaanni waaraa karaa marii siyaasaa hunda hammatee kabaja mirga namummaa fi waliigaltee seera irratti hundaa'ee akka barbaachisu hubachiisee jira. Dhuma irratti uummanni Oromoo fi lammiileen Oromiyaa garaagarummaa malee waliin dhaabbachuu nageenyaa fi daangaa isaanii akka tiksan waamicha dhiyeesseera. Akkasumas hawaasa idil addunyaa fi dhaabbilee mirga namummaafis gahee isaanii akka bahan gaafateera. Manni murtii waliigalaa federaalaa komii yeroo filannoo kaanaa tattamaan bu'uura seeraatiin deebii akka kennu ciminaan hojjechaa jiraachuu beeksise. Manni murticha boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa waliin ta'uun komiiwwan yeroo filannoo mudatan saffisaanii fi haqaan furuu irratti abbootii murtii federaalaa fi naannoo leenjisuu eegaluu ibsameera. Pireezidaantii mana murtii obbo Teediroos Mihiret akka jedhanitti adeemsa filannoo keessatti komiiwwan ka'aniif deebii haqaa fi ariifataa kennuun murteessaadha jedhan. Ittaanaan kantiibaa magaalaa Asoosaa duraanii malaammaltummaan himatamuun hidhaa cimaa waggaa 10 adabaman. Manni murtii olaanaa magaalaa Asoosaa ittaanaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Asoosaa duraanii obbo Nigaatuu Qilxuu Bultii malaammaltummaa raawwateen hidhaa cimaa waggaa 10f adabbii maallaqaa akka itti murteesse beeksisee jira. Manni murtichi dhaddacha gurraandhala 16 bara 2026 ta'een himatamaan kuni labsii akka malaammaltummaa aangoo seeraa ala fayyadamuu fi maallaqa mootummaa saamuun himatamee turuu ibseera. Kanaanis manni murticha ragaa dhuunfaa fi sanada abbaa alangaa erga qoratee booda gochi isaa yakka cimaa akka ta'e argamuun adabbiin kun itti murtaa'uu ibseera. Bara 2025 keessatti lakkoofsi turistoota idil addunyaa Itoophiyaa daawwatan 15% dabaleera jedhame. Akka baaromeetir turizim addunyaa kan UN turizim ibsetti Itoophiyaan biyyoota turizimiin saffisaan guddachaa jiran keessaa tokko taatee jirti jedha gabaasichi. Daawwattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf isinii qabanne kanuma fakkaata. Oduu birootiin nagaan walitti deebinutti nagaan nuuf tura jecha Oromummaatiif subscribe, like, share gochuun nu jajjabeessa jenna.